akka sagalee keetti yaa Waaqa akka deddeebinu siin akka calaqqisiifnu siin akka kabajnu siin akka ol qabnu yaa Waaqayyo gooftaa jireenya keenya irraa ati akka mul'attu afurri kee akka mul'atu harka kee irreen kee akka mul'atuudhaaf maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin akka sagalee keetti akka hin jiraanneef erga midhinaa ijoollee kee irratti bobba'u kan rukutame haa ta'u, kan diigame haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, buleessarraa, buleettiirraa, abbeerraa, armeerraa, xinnaarraa, guddaarraa, warra biyya keessaarraa, warra biyya alaarraa, maqaa gooftaa Yesuusiin afurri bara dhumaa, afurri bara dhumaa, afurri bara dhumaa irraa kan cabe, irraa kan buqqa'e haa ta'u. Deem obboleetti kanarraa, deem obboleetti kanarraa, Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ilaa mul'atan argaa. Obboleetti bineensi ari'achaa jiruun argaa. Bineensatu ari'a. Bineensa gaafa qaba. Nan waraana. Dugda ishee kana waraana nan nyaadha. Karaatti nan bisa duukaarreedha. Hin baqatti duukaarreedha. Hin baqatti duukaarreedha. Hin baqatti duukaarreedha. Hin fiigdi duukaarreedha. Fiigdee dadhabdee laabboftee bakka dadhabe nyaatameera jettee abdii kutattee yeroo isheen ofirra mil'attetti nama jabaa tokkotu nama kan fakkaatu nama jabaa nama kan fakkaatutu arreede dhaqee fiigee gaanfasaa kana ulee wayiin yeroo inni dha'ee qarxam godhee irraati cabsee bineensichi sana lafaan dha'ee yeroo na jeesu natti argisiisa. Kaalaa veenaa maaraa baataanaa dhiyaa. Buleettiin ari'atama guddaa keessa jirtu abjuu keetiin mallattoo siif haa ta'u ni ari'atamtaa. Guyyaas jireenyi kee nagaan qabu jeeqamtaa. Bineensa si ari'ataa. Jireenyi kee jeeqamaa dhiphina guddaa keessa jirtaa. Gooftaan si loleera. Waaqayyo akkasiin jedha. Ilaasa si ari'atee si nyaachuuf si waraanuuf karaatti si hambisuuf dadhabsiifadheera siin jechaa jiru. Ani si dha'eera si loleera sirraa rukuteera. Birmaduu si baaseera. Bilisa si baaseera. Arraa qabdee ati harkaa baateetta moo'ichi kan keeti siin jedha gooftaan. Haleluuyaa. Hin dandayin bara baraan obboleettii kana. Carraa ishee hin dandayin. Bara ishee hin dandayin. Gaa'ela ishee hin dandayin. Ikonoomii ishee hin dandayin. Dinagdee ishee hin dandayin. Moo'ichaa kennamuuf moo'ichaan moo'ichatti haa ceetu. Eebbaan eebbatti haa ceetu. Obboleettii tokko argammas. Obboleettii qoricha qopheessaniiruu fi qoricha qopheessaniiru. Obboleettiin kun mallattoo siif haa ta'u. Kanaan duras waan akka kubbaayyaa wayiitti waan burcuqqoo fakkii burcuqqoo qaba kubbaayyaa wayiitti qoricha wayii sii kaa'anii dhugadhanis si fidan jennaan akka cimmaa qooyi keessi jibbannaan dhiiftee dhoksitee dhangalaafteetta. Ammas sii qophaa'ee jira. Kaayyoon isaanii ati akka duutuuf duutee biyya ormaatti akkati haftuudhaafi. Si qopheessanii kaa'anii naa harki tokko dhaqeetu harka isaaniirraa dha'ee lafatti yeroo inni galabbatu yeroo dhangalaasuun arga. Gooftaan akkasiin jedha. Isa si qopheessan dhangalaaseera jedha. Summii si qopheessan, du'a si qopheessan, abaarsa diinni kee si qopheesse, badisa diinni kee si qopheesse, salphina diinni kee si qopheesse dhangalaaseera, dha'eera, rukuteera. Sin argatan nagumaan biyya keetti deebitee galataaf dhaabbattaa siin jedha gooftaan. Galateeffadhu gooftaadhaan ilaalchii galateeffadhu. Galateeffadhu yoo ta'e gaarii miti. Haleluuyaa. Bara baraan eebbifami. Bara baraan galateeffami. Bara baraan kabajami. Bara baraan ol jedhi. Waan irraa dhangalaafteef akeekni ishee karaatti waan hambifteef abbaa koo ulfaadhu si haa galatu. Buleettii yeroo baay'ee ilkaan keessa dhukkubu. Ilkaan si dhukkubaa. Ilkaan akka kun nyaatamee dhumee jira. Baay'ee si dhukkubaa. Yeroo si dhukkubu si maraatte baay'ee si dhiphisa. Baay'ee si dhiphisa. Mangaagaa kee kana keessaa waan akka raamoo wayii quba funaanee keessaa baasee gatu ilaala. Maal gochaa jirta gooftaa jennaani har'aa jalqabee jedheen. Har'aa jalqabee rookanaa jalqabee nyaata isa ilkaan dhukkubbiitti bite itti ta'e kana keessaa funaanee gateera. Naga'eera mallattoodhaaf illee dhidhiitaa darbee sidhiitaa si keessaa buqqiseera. Raammicha si nyaatu sana ajjeeseera. Nagaa kee iddootti deebiseera. Gammadi
siin jedha gooftaan kee. Gooftaa koo galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Amantoota hundumaa obboleettii obboleessaa ati gargaari. Dhukkubsachaa kan jiran kan fayyan haa ta'an, kan fayyan haa ta'an. Maqaa Yesuusin haa fayyan, maqaa Yesuusin haa fayyan, maqaa Yesuusin haa fayyan. Fayyinni haa ta'u. Obboleettii dhukkubaan qoramaa jirtuuf fayyinni haa ta'u. Obboleessi dhukkubaan qoramaa jiruuf fayyinni haa ta'u. Balballi kan cufameef balballi haa banamu. Ameen jedha, ameen jedha. Balballi banamu jira. Balballi dhiyootti nama torbarraa saaqamu jira. Balballi haa banamu, balballi haa banamu, balballi haa banamu. Ragaa foona mara bara badia. Balballi haa banamu. Shaaraa gilaafaa jena badia. Balballi haa banamu. Kaabaan haa banamu, kibbaan haa banamu, ba'aan haa banamuuf, dhiyaan haa banamuuf. Warri boo'a jiran gammachuu haa dhaga'an, haa gammadan, ba'anii haa gammadan, galanii haa gammadan, taa'anii haa gammadan, ka'anii haa gammadan. Barri isaanii bara milkii, bara gammachuu, bara eebba haa ta'u. Barri 2016 dhufaa jiru kun bara eebbaa, bara nagaa, bara kabajaa, bara boqonnaa, bara ol ka'iinsaa, bara birmadummaa, bara bilisummaa, bara hiikaa, bara hiikamaa isaaniif haa ta'u. Gaa'illi diigame haa ijaaramu. Gaa'illi rakkoo godhate nagaadhaan maqaa gooftaan yaa Waaqayyo gooftaa haa suphamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa jireenyi wal caalaa olaa qixxaatuuf ijoollee kee gargaari, ijoollee kee gargaari. Akkas jedhaaf irratti dubbadhaan sadii waan haaraan argaa, waan haaraan arga jedhaaf irratti dubbadhaa. Amantiidhaan namni of irratti dubbate taanaan yeroo dhiyootti waan haaraan irratti ta'a. Misraachoo haaraa dhaga'uu jalqaba. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jedhu waan haaraan argaa irratti sii ta'eedha. Gooftaa waan goote hundumaaf eebbifami. Waan goote hundumaaf galateeffami. Buloota beekatu dhaqnan qabamin kan barbaade otoo hojjetu, kan barbaade otoo hojjettu, kan barbaade otoo dubbatu, kan barbaade otoo dubbattu, kan barbaade otoo dalagu, kan barbaade otoo dalagdu nama Waaqayyo jedhamaniiru. Garuu kun nama Waaqayyo sirrii miti. Kanaaf egaan qabxii nama Waaqayyo ittiin taanu sadan wajjiniitiin ilaallaa. Guyyaa har'aa qabxii nama Waaqayyo ittiin taanu sadan akkamitti nama Waaqayyo taanagaa kan jedhu wajjiniitiin ilaalla. Akkamittiin nama Waaqayyo taanaa yoo maal goone nama Waaqayyo taanaa kan jedhu wajjiniitiin ilaalla. Egaa mata dureen keenya akkas jedha. Nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessu. Argitanii nama Waaqayyo ta'uuf qophiin barbaachisaadha. Kan ittiin qophaa'anis barbaachisaadha. Nama Waaqayyo ta'uudhaaf qophiin barbaachisaadha. Kan ittiin qophaa'anis barbaachisaadha. Kanaaf nama Waaqayyo maaltu nama taasisaa? Namni akkamittiin nama Waaqayyo ta'a? Yoo maal godhe nama Waaqayyo ta'a? Yoo maal godhe nama sirrii ta'a? Kan jedhu qabxii ittiin nama Waaqayyo taanu sadan kan jedhu wajjiniitiin ilaalla. Tokkoffaa nama Waaqayyo kan ittiin taanu dubbii Waaqayyo dhaga'uu fi itti jiraachuudha. Dubbii Waaqayyo dhaga'uu fi ittiin jiraachuudha. Kanaan nama Waaqayyo ta'uu dandeenya. Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuuf dhimma in baasa. Lakkoofsa 17 namni Waaqayyo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'us in godha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame kan galateeffame haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Xiimotewos inni lammaffaan boqonnaa 3 lakkoofsa 16 caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuuf, tokko balleessaa hubachiisuuf, lama qajeelchuuf, sadi qajeelummaatti leenjisuuf, afur dhimma in baasa. Lakkoofsi 17 immoo namni Waaqayyo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'us in godha jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lalagaan nama Waaqayyo kan nama taasisu gaa ni tokkoffaaf inni guddaan dubbii Waaqayyo dhagaanii ittiin jiraachuudha. Tokko dubbii Waaqayyo yommuu dhageenyu jettaniitu dubbii Waaqayyo yommuu dhageenyu jettaniitu tokko
tuqaa tokko dubbii waaqayyo yommuu dhageenyu maal argannaa jettaniitu tokko tuqaa tokko jettu. Dubbii waaqayyo yommuu dhageenyu maal taana in baranna. Dubbiin waaqayyo nu barsiisa. Dubbii waaqayyo yommuu dhageenyu shin baranna. Maal barra? Yaada waaqayyo baranna. Amala waaqayyo baranna. Gaarummaa waaqayyo baranna. Qajeelummaa waaqayyo baranna. Dhugaa baranna. Jaalala baranna. Tokkummaa baranna. Waaqaan gammachiisuu baranna. Waaqayyo wajjin ta'uu baranna. Waaqayyoon dhaga'uu baranna. Waaqayyoof jiraachuu baranna. Tokko jalatti kun tokko tuqaa tokko jettaniitu. Tokko tuqaa lama jettaniitu balleessaa keenya hubanna. Gaafa waaqa irraa barannu balleessaa keenya hubanna. Maal akka balleessine, maal akka dogoggorre, eessatti akka kufne, maal tokko nurkaa bu'e, maalirra akka hin jirre, maal gochuu akka qabnu, maal gochaa ammoo akka hin jirru hubannaa jechuudha. Balleessaa isaa hubata. Namni waaqa irraa baratu, namni dubbii waaqayyoo dhagayetti jiraatu maal ta'a? Balleessaa isaa hubata. Hamma ga'uu bara. Yakkamaa ta'uu isaa of bara. Cubbamaa ta'uu isaa of bara. Ani akka dubbii waaqayyootti jiraachaa hin jiru. Ani akka dubbii waaqayyootti gaarummaaf qajeelummaa qabaachaa hin jiru. Dogoggora qabaan balleessaa qaba. Ani jechuu kan danda'u namni yoo dubbii waaqayyoo barate, yoo sagalee waaqayyoo barate, sagalee waaqayyoo gaafa barannu dukkanni dukkana akka ta'e, ifni ifa akka ta'e, ifni kam akka ta'e, dukkanni immoo isa kam akka ta'e nu barsiisa waan ta'eedhaaf. Dukkanni karaa kam akka ta'e, ifni karaa kam akka ta'e, dhugaan eessaan akka jiru, sobni eessaan akka jiru, bu'aan dhugaa maalidha? Bu'aan sobaa maalidha? Bu'aan dukkanaa maalidha? Bu'aan ifaa maalidha? Kan jedhu kan nutti agarsiisu sagalee waaqayyooti. Kanaafuu dubbii waaqayyoo yommuu dhageenyu akka dubbichaatis yommuu jiraannu maal taana jechuudha? Maal barra? Maal hubannaa? Akka yakkamoota akka taane, cubbamoota akka taane barreetu gara waaqayyootti deebinaa jechuudha. Balleessaa keenya nu hubachiisa. Balleessaa keenya nutti agarsiisa. Ilaa karaa sirriirra hin jirtu. Ilaa waan sirrii haasa'aa hin jirtu. Waan sirrii dubbataa hin jirtu. Waan sirrii gochaa hin jirtu kan nutti himu, kan nu gorsu, kan nu barsiisu, kan nu akeekkachiisu gara qajeelummaatti, gara gaarummaatti, gara qulqullummaatti, gara yaada waaqayyootti, gara jireenya bara baraatti kan nu deebisu dubbii waaqayyooti jechuudha. Kanaaf balleessaa keenya hubanna. Inni sadaffaan tokko tuqaa sadii jettanii dubbii waaqa yommuu dhageenyu bu'aansa maal arganna kan jedhu nu qajeelcha. In qajeella. Qajeelota taana. Dubbiin waaqayyoo qajeelaa nama godha. Jallaa fuudhee qajeelaa godha. Nama amala fokkisaa, adeemsa fokkisaa, hojii fokkisaa fuudheetu bareedaa godha. Sheeppi godha. Kan akka dubbii waaqayyoo sheeppi nama godhu hin jiru. Jireenyi namaa sheeppi godha. Tajaajila namaa sheeppi godha. Jireenyi namaa bareecha. Tajaajila namaa bareecha. Gaa'ela namaa bareecha. Fayyaa namaa bareecha. Ikonomii namaa bareecha. Dinagdee namaa bareecha. Dubbiin waaqayyoo nama bareecha. Dubbiin waaqo karaa namaa bareecha. Carraa namaas bareecha. Inni arfaffaan tokko tuqaa afur jettanii qajeelummaatti nu leenjisa. Qajeelummaatti nu leenjisa. Nu barsiisa. Inni kan biroon tokko tuqaa shan jettanii namoota dhimma baasan akka taanuuf nu gargaara. Namoota dhimma baasan akka taanuuf nu gargaara. Aleluuyaa. Namoota dhimma baasan akka taanuuf nu gargaara. Xiitos lammaffaa boqonnaa 3:17 namni waaqayyo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hojjechuudhaafis kan qophaa'e akka ta'us in godhaa jedha. Hojii gaarii akka hojjennu namoota dhimma baasan akka taanuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu waan gaarii gochuuf, waan gaarii hojjechuuf kan nu gargaaru dubbii waaqayyooti. Kanaafuu nama waaqayyo ta'uudhaaf, of qopheessuudhaaf maal gochuu qabna? Dubbii waaqayyoo dhageenyee itti jiraachuudha qabna jechuudha. Isa dhageenye gooftaan nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa daqiiqaan koo baay'ee waan deemteefi galateeffannee walitti qabna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, gargaaraa keenyaa ulfinneef galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Yaa Waaqayyo
nama kee ta'uu barbaanna. Nama dhugaa, nama sirrii, nama qajeelaa, nama qulqulluu, namatti barbaaddu, namatti jaalattu, nama akka fedha kee, nama akka dubbii kee, nama akka sagalee kee ta'uu barbaanna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akka sagalee kee nu taasisi. Nama akka dubbii kee nu taasisi. Akka dubbii keetti akka baanu, akka sagalee keetti akka jiraannu, akka sagalee keetti akka tajaajillu, akka sagalee keetti akka faarfannu, akka sagalee keetti akka barsiifnu, akka sagalee keetti akka kadhannu, akka sagalee keetti yaa Waaqa akka deddeebinu, siin akka calaqqisiifnu, siin akka kabajnu, siin akka ol qabnu, yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya keenya irraa ati akka mul'attu, afurri kee akka mul'atu, harki kee irreen kee akka mul'atuudhaaf maqaa Yesuusiin ati nu gargaari. Haleluuyaa! Yesuus Gooftaadha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin akka sagalee keetti akka hin jiraanneef ergaan ergama diinaa ijoollee kee irratti bobba'u kan rukutame haa ta'u, kan diigame haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, kan waraaname haa ta'u, buleessarraa, buleettiirraa, abbeerraa, armeerraa, xinnaarraa, guddaarraa, warra biyya keessaarraa, warra biyya alaarraa maqaa Gooftaa Yesuusiin afurri bara dhumaa, afurri bara dhumaa banne ture dhaqna qabaa kan dhaqna qabatu warra Yuudiidha. Warra qomoo Abrahaam ta'an, warra sanyii Abrahaam ta'an, warra Waaqayyoon beekan isaan kanatu dhaqna qabata. Dhaqna qabaan kun dhaqna qabaa kakuuti. Warri Giriik immoo Ahizaabii waan ta'aniif, Oromoo waan ta'aniif dhaqna qabatan ture. Kanaaf karaa abbaasaa Ahizaabii waan tureef dhaqna hin qabanne abbaan isaas akka dhaqna qabatuudhaaf isan kakaasne ture. Kun egaan tajaajilaaf yoo ka'e iyyuu nama tajaajiluu danda'u yoo ta'e iyyuu nama ayyaana irra jiru yoo ta'e iyyuu nama dibanni irra jiru yoo ta'e iyyuu waan isa danqu tokko jira. Ximitiyoosiin wanti isa danqu tokko jira. Wanti tajaajila isaatti gufuu ta'u jira. Wanti jireenya afura isaatti gufuu ta'u jira. Wanti mul'ata isaatti gufuu ta'u jira. Wanti abjuu isaatti gufuu ta'u jira. Wanti waamicha isaatti gufuu ta'u jira. Innis dhaqna qabachuu dadhabuu isaati. Kanaaf Phaawulos abbaa afuraa isaa waan ta'eedhaaf tajaajilli isaa akka inni karaatti nafneef, tajaajilli isaa akka inni gufuu hin godhanneedhaaf akkas jedheen egaa dhaqna hin qabanne waan taateedhaaf tajaajila keetti immoo gufuu ta'a. Warri Yihuudootaa warra tajaajiluudhaaf jirtu immoo nama dhaqna hin qabanne irraa dubbii Waaqaan dhaggeeffatani waan ta'eef sin dhaggeeffatani si tuffatu waan ta'eedhaaf dhaqna qabadhu jedheen nama dhaqna qabu qopheessee dhaqna qabsiise. Dhaqna qabsiise. Yesuus Gooftaa qabsiise. Argitanii arras Waaqayyo nuyi dhaqna akka qabamnu barbaada. Inni kan Ximitiyoos dhaqna qabaa isa kan fooniiti. Inni kan koof inni kan kee har'aa garuu dhaqna qabaa isa kan afuraati. Lapheen kiristaanaa dhaqna qabamuu qaba. Lapheen amantootaa dhaqna qabamuu qaba. Aayidoloojiin amantootaa dhaqna qabamuu qaba. Ilaalchi amantootaa dhaqna qabamuu qaba. Jireenyi amantootaa dhaqna qabamuu qaba. Kana jechuun akka dubbii Waaqayyootti sheeppi ta'uu qaba. Akka dubbii Waaqayyootti jiraachuu qaba. Kiristiyaan akka dubbii Waaqayyootti ba'uu qaba. Akka dubbii Waaqayyootti galuu qaba. Haasaan isaa safuu qabaachuu qaba. Jireenyi isaa safuu qabaachuu qaba. Waan uffatuun safuu qabaachuu qaba. Waan dubbatuun safuu qabaachuu qaba. Aadaa keessa jiruun safuu qabaachuu qaba. Safuunsaa Waaqaan kabajuu qaba. Aadaan keessa jiru Waaqaan kabajuu danda'uu qaba. Jireenyi isaa, hojiin isaa, yaadni isaa hundumtu kan Waaqaan kabaju ta'uu qaba. Har'a gaafa ilaaltan dhaloonni keessa jirru kun dhaloota safuun qabne, dhaloota safuun beekne, dhaloota akka fe'ee, dhaloota akka barbaade jiraatu, dhaloota akka barbaade gulufu keessa jirra. Jenereeshinii akka barbaade ta'u keessa jirra. Jenereeshinii akka barbaade dubbatu keessa jirra. Jenereeshinii akka barbaade utaalu keessa jirra. Jenereeshinii akka barbaadetti ba'ee galu keessa jirra. Jenereeshinii abbaasaaf hiriyyaa abbaasaa hin kabajne keessa jirra. Dhaloota haadhasaaf hiriyyaa haadhasaa hangafasaa hin kabajne keessa jirra. Gadi gadhiisii kan ta'e keessa jirra. Waldaa keessa jiru garuu gadi gadhiisiidha. Hin faarfatu gadi gadhiisiidha. Inuma lallabu gadi gadhiisiidha. Waaqayyoon sodaachuun keessa hin jiru. Laphee isaanii keessa Waaqayyoon jiru. Jireenya isaanii keessa Waaqayyoon jiru. Sodaan Waaqayyoon jiru. Abboommin Waaqayyoo isaan keessa hin jiru. Dubbin Waaqoo isaan keessa hin jiru. Yommuu dubbatan kan beekan fakkaatu. Yommuu hojjetan, yommuu ba'an, yommuu galan kan beekan fakkaatu. Yommuu uffatanii adeeman kan beekan fakkaatu. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Maqaan kan salaxanan yookaan kan qarooman fakkaatu. Shebboleettiin hidheetti waan dhiiga fakkaatu dibdee kan qaroomte fakkaatti. Shidhaa
adurree dhiiga dhugde fakkaattee kan qaroomte fakkaatti. Feeriidhaan of baxabbaxxee kan bareedde fakkaatti. Meekaappiidhaan kan bareedde fakkaatti. Dhugaa dubbachuudhaaf bareedinni kun orjinaaliidha. Orjinaaliidha kun moo forjidiidha. Orjinaalii baattee jirta moo forjidii baattee jirta. Sawaaqoo si uumeen jirta moo ofii kee lakkaatoo sirrii miti yaa Waaqayyo. Hojiin kee sirrii miti yaa Waaqayyo. Bareechitee nan uumnati sirrii miti yaa Waaqayyo jettee ofii kee bareechuudhaaf waan addunyaan godhu gochaa jirta. Waan biyyi lafaa godhu gochaa jirta. Waan biyyi lafaa dalagu dalagaa jirta. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Lakkoobboleessa koo lakkoobboleetti koo isa Waaqayyo sii kenne sii wayya. Rifeensa Waaqoo sii kenne sii wayya. Faachoo fardaa ofitti ta'e of hin goyomsin. Yesuus gooftaadha. Ishee tokkotu jedhan. Wiggii moo wiggii ettan kanasa ofitti gooteetu dugdarra udduurra gachiibsiteetu ilaa nama akkamii fakkaatteetti namcaan tokkotu immoo argeeti beeti maal fakkaata gaa shurrubbaan ishee kun jedhee gorora irratti cobseeti bakka fuudhuun qaba kana maleedheetu iyyeedhan bakka nama maraateedhan fuudhuuman qaba kanaadheedhan lakka akkas mitennaan hi'ikoo yoos malee manan maraadhaan man du'aadheedhan naan egaa du'uu keerrammoo gaa jireenya kee barbaannadhaniitu geessanii fuusisan dhaqee fuudhee galee sana booda galgalaa irri bara fuudhaa gaafa jedhanii ofirraa fuutee gaafa lafa geessu intalarra mataan hin jiru sarcuccaa wayitti mataan eegeree fakkaata hamturra jiru gaafa laalu inni mucaan mataa qabatee manaa ba'ee diddi gara mana obboleessaatti fiigee baqateetu dhaqee mana obboleessaa bule maali jennaan noonan du'eedheen maayennaan anoo matichi kan shiinsu'ee innoorraa fuutee gaafa lafa geessu mataan ittiin jirurraa luqqaadha ani kana maalan godha ani kan akkaman taa'ee jedhan sittin himnee duraa gorsa keenya diddee ofii kee fedha kee duukaa fiigdee ittiin jedhan jedhama maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu kanaan jireenyi isaanii maal ta'e hin diigame ilaa Yesuus Kiristoos gooftaadha miidhaginni isa kan Waaqayyoo wayya bareedinni isa kan Waaqayyoo wayya rifeensi isa kan Waaqayyoo wayya isa Waaqoo sii kennetu orjinaaliidha isa Waaqoo sii kennetu bareedaadha isatu miidhagaadha isatu surra qabeessadha kanaaf bareecheessu uumeera Waaqayyo gaafa isa Waaqayyo nu uume irratti waan biraa gaafa dibnu Waaqayyo mormuu keenyadha Waaqayyo ati sirrii miti jechuu keenyadha ati ogeessa miti hin beektuu hin bareechinee qajeelchinee jechuu keenyadha gaafa kana jennu Waaqa wajjin wal lolaa jiraanna namni Waaqa wajjin wal lole immoo sammuu isaa wajjin wal lola namni Waaqa wajjin wal lole immoo gaa'ela isaa wajjin wal lola namni Waaqa wajjin wal lole immoo arfaa isaa wajjin birraa wajjin wal lola carraa isaa wajjin wal lola namni Waaqa wajjin wal lole aaraa gaddaa jiraata namni Waaqa wajjin wal lole nama wajjin araramee jiraachuu danda'u waan ta'eedhaaf kanaaf gara gooftaatti akka deemnu Waaqayyo wajjin akka walii gallu Waaqayyo nu haa gargaaru gooftaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf egaa dhagna qabamuu qaba jireenyi keenya erga kiristiyaana taanee sirriitti kiristaana ta'uudhuma qabna fakkeessuun akkeessuun homa tokko hin barbaachisu fakkeessuun akkeessuun homa tokko hin barbaachisu taanaan ta'uudha ifnaan dhiisuudha waraabessa mana lamaa gidduutti saree mana lamaa gidduutti dhifama saree mana lamaa gidduutti waraabessu nyaataa jedhan miila lama qabaataniif immoo muka lama yaabanii jedha Oromoon kanaaf obboleetti koo Waaqayyo kan si waame isaaf akka adda baatuuf obboleessa koo Waaqayyo kan si waame isaaf akka adda baatuuf gooftaa keef adda ba'ii jiraadhu Kiristoos bareedina keenya Kiristoos miidhagina keenya Kiristoos humna keenya Kiristoos jabina keenya Kiristoos dandeettii keenya Kiristoos fira keenya Kiristoos ifa keenya Kiristoos sigaa nu ga'a Kiristoos haa ulfaatu Yesuus sana booddee Xiimotewos tajaajila wangeelaa erga dhagna qabatee booddee tajaajila wangeelaa Phaawulos wajjin adeemee Maqedooniyaa fi Akayyaa ture keessatti hirmaateera hirmaattuu ta'ee achitti hirmaateera dhagna qabatee tajaajila guddaa sanatti tajaajila bal'aa sanatti hirmaateera hirmaachuu isa sana booddee jalqabee mucaa bayeessa mucaa guddaa jaalatamaa dibanni Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo kan irra jiru ta'e Xiimotewos tiksee waldaa Efesoon ta'ee geggeessaa nama turedha Xiimotewos egaa sanatti aansee tiksee yookaan paasterii waldaa Efesoon ta'ee geggeessaa nama turedha tokkoffaan ergaan Xiimotewos
yeroo itti barreeffame bara 64 amma 65 yookaan immoo 66 amma 67 gidduu akka ta'etu shimama. Viyuu lama jira. Viyuun tokkoffaan 63 hanga 65, viyuu lammaffaan 66 hanga 67 kan jedhudha. Phaawulos manadhaa Roomaatti erga gadhiifamee booda ergaa Xiimotewos jalqabaa fi ergaa Tiitoo barreesse. Phaawulos bara tajaajila isaa harka caalu manadhaa keessatti diraramuudhaan nama dabarse akka ta'etu shimama. Egaan yeroo darbe barumsa darbe keessatti waa'ee Phaawulos bal'inaan dubbadheera. Phaawulos umurii waggaa 30tti gooftaatti amanatee umurii waggaa 35 kan ta'u immoo gooftaa tajaajile. Waggaa 35 gooftaa nama tajaajiledha. Waggaa 60ffaa isaatti immoo aarsaa ta'e sacrifice ta'e mormi isaa irraa citeetu gara gooftaa deeme. Umurii tajaajila isaa waggaa 35 keessaa waggaa 20 mana hidhaatti kan dabarse yommuu ta'u waggaa 15 immoo magaalaa fi baadiyyaa deemuudhaan nama dabarsedha. Ilaalaa amma hiikamee tajaajile irra amma hidhamee tajaajiletu caala. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf egaan Phaawulos gatii guddaa kaffaluudhaan reebamuudhaan hidhamuudhaan beela'uudhaan kasasamuudhaan dhaanamuudhaan dararama guddaa keessa dhaabbatee hojii Waaqayyo hojii wangeela mootummaa Waaqayyo nama tajaajilaa turedha. Ergaan Xiimotewos isa tokkoffaa fi isa lammaffaa ergaan Tiitoo xalayoota eegdotaa jedhamanii beekamu. Sababni isaas dargaggoonni kunneen bakka adda addaatti waldaa gaggeessuudhaan beekamu waan ta'eedhaaf. Kaayyoo ergaa Xiimotewos itti barreeffame ni tokkoffaan waldaan kiristaanaa Eeshiyaa keessa jirtu akka kunuunsuuf akka tiksuufi lammaffaan barnoota sobaa waldaa kiristaanaa irraa cimee akka faccisuuf yookaan akka ittisuufi. Xiimotewos isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 argachuu dandeessu. Sadaffaa waldaan kiristaanaa fi waldaa kiristaanaa fakkeenya gaarii ta'e akka gaggeessu akka tajaajiluufi nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessu kan jedhu barataa jirra. Egaa qabxii xiqqoo isinii kenneeni sabooddee torbee kanatti fufnu ta'a. Nama Waaqayyo ta'uudhaaf of qopheessu. Nama Waaqayyo jechuun har'aa maal jechuudha? Eenyutu nama Waaqayyooti? Mee ilaalaa, eenyutu nama Waaqayyooti? Nama akkamiitu nama Waaqayyooti? Namni Waaqayyo maal fakkaata? Karaan isaa maal fakkaata? Yaadni isaa maal fakkaata? Hojiin isaa maal fakkaata? Dubbiin isaa maal fakkaata? Namni Waaqayyo nama waldaa oolee, namni waldaa ooleedhuma galuudhaan nama Waaqoo jedhama. Waldaammaa seexanniyyuu noola, waldaammaa musliimniyyuu noola, waldaammaa kara deemtu nutti goree waaqeffateen darba. Namni Waaqayyo kan jedhamu waldaa waan ooleen miti. Nama Waaqayyo jechuun jedhamuun wangeelaawii waan ta'eef miti. Nama Waaqayyo kan jedhamu namni waan raajii ta'eedhaaf miti. Nama Waaqayyo kan jedhamu namni paasterii waan ta'eedhaaf miti. Nama Waaqayyo kan jedhamu namni qeesii waan ta'eedhaaf miti. Nama Waaqayyo kan jedhamu namni ergamaa waan ta'eedhaaf miti. Nama Waaqayyo kan jedhamu namni faarfataa waan ta'eedhaaf miti. Faarfattuu waan taateef miti. Nama Waaqayyo kan ta'u kan jedhamu namni waan jaarsa waldaa ta'eef miti. Nama Waaqayyo kan jedhamu nama Waaqayyo ta'uun paasterummaarra caala. Nama Waaqayyo ta'uun wangeelaawummaarra caala. Nama Waaqayyo ta'uun qeesummaarra caala. Nama Waaqayyo ta'uun ergamummaarra caala. Nama Waaqayyo ta'uun faarfataa ta'urra caala. Nama Waaqayyo ta'uun jaarsa waldaa ta'urra caala. Nama Waaqayyo ta'uun daaqonii ta'urra caala. Nama Waaqayyo jechuun sirriitti nama Waaqayyoof jiraatu, nama Waaqayyoof bulu, nama Waaqayyo duukaa bu'ee duukaa buutuu Iyesuus Kiristoos jechuudha. Namoonni baay'een nama Waaqayyo ta'uu hin ta'in raajii ta'aniiru. Nama Waaqa sirrii ta'uu hin ta'in lallabaa wangeelaa ta'aniiru. Nama Waaqayyo sirrii ta'uu hin ta'in nama waldaa gaggeessu, nama waldaa bulchu ta'aniiru. Arrabni isaa otoo dhagna hin qabamin, laphee isaa otoo dhagna hin qabamin kan barbaade otoo hojjetu, kan barbaade otoo hojjettu, kan barbaade otoo dubbatu, kan barbaadde otoo dubbattu.